Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra shambusa marufani shambusa qopheessee jira. Shambusa maraan waan tokko tokko isinaas ofsiisa. Gorsa koo kutaa sadaffaa itti fufa jechuudha. Gorsa kutaa tokko lama jedheen ture. Gorsa koo sadaffaa ittiin fufa. Shambusa kunoo akkasitti misira qopheeffannee jirra. Qaaraan jira. Kuni kan ittiin itti wal qabsiifamu jechuudha. Akkasitti isinitti mul'ate isaa hin beeku. Akkasitti kunoo qixxaa qopheeffannee jirra jechuudha. Egaa gorsa koo keessatti akkaataa shambusaa marrus isin agarsiisaa tuman gorsa koo kutaa sadaffaa itti fufa. Gorsi koo kutaa sadaffaan maal jedha seetanii? Jireenya kee keessatti yeroo hundayyuu nama waa galateeffatu ta'ii jedha. Jireenya keessatti namni jireenya isaa keessatti waan qabuu fi waan argatetti yeroo hundaa rabbi isaas hin galateeffanne akkasuma namas hin galateeffanne yoomillee gammadaa ta'ee jiraachuu hin danda'u jedha. Gammadaa ta'anii jiraachuun hin danda'amu. Maaliif jennaanii jiruutu jiruu biyya duniyaati jechuudha. Jiruu biyya duniyaa waan qabdu irratti alhamdulillah jettee gammaddee yoo hin jiraanne addunyaan addunyaadha jechuudha. Inni lammaffaa jireenya kee keessatti wantoota lama sadii adda baafataa deemuun barbaachisaadha jedheen amana jechuudha. Kunis namoonni yeroo ammaa haalli keessa jirru ulfaataa fi yaaddessaa ta'uudhaa wajjin yeroo sooshaal miidiyaa ta'uudhaa wajjin namni akkuma suuraa qofa ta'ee jira jechuudha. Suuraa fakkeenyaaf namni haala rakkisaa keessa utuu jiru bakka bareedaa filatee bakka suuraa bareechu filatee bakka nama hawwatu filatee haala mijeeffatee suuraa ka'ee suuraa sana gadhiisuu yookaan viidiyoo bareedaa waraabuuf cinqama jechuudha yeroo ammaa kana. Maaliif kana jechuun of ta'anii jiraachuu osoo hin taane fakkeessanii jiraachuu mul'isa jechuudha. Kanammoo kan fide haaluma nuti keessa jirru wajjin yerootu fide jechuudha. Kana yerootu fide yeroon waan deebisuu natti fakkaata. Kana keessatti yeroo kamiinuu of ta'anii jiraachuun barbaachisaadha. Jireenya kee keessatti rakkoolee si mudatanutti hin gaddinii irraa baradhu. Ilmi namaa qormaata qoramuun baay'ee murteessaadha. Ilmi namaa qormaata qoramee kufuun, qormaata qoramee keessatti hafuutu rakkisaadha. Qormaata sana darbuu dadhabuutu rakkisaadha malee qormaanni sitti baay'atee jireenya kee keessatti qormaanni yeroo sitti baay'atu hin iraariin, hin gaddin, yeroo sana jabaachuun, yeroo sana cimtee tarkaanfattee keessa ba'uu qabda. Maaliifan isiniin jedhe seetan? Qormaanni mana barumsaa yeroo jalqabaa teestiin 10 keessaa nuu kennamu in laaffata. Akkasuma yeroo lammaffaa giddugaleessatti 20 keessaa yookaan 30 keessaa nuu kennamu xiqqoo ni jabaata. Yeroo sadaffaa inni faayinaalii akkaan ulfaata jechuudha. Inni faayinaalii dhumarra kennamu sun namni faayinaalii sana sirriitti qoratame sirriitti qormaata sana darbe hin darbaa inni kufe immoo yeroo sana kufaa jechuudha. Kanaafuu jireenya kee keessatti yeroo qormaanni sitti baay'atu, yeroo qormaanni sitti dabalaa dhufu, yeroo qormaanni sitti ulfaataa dhufu atis daran cimuu qabda malee qormaata sanaan laaffattee kufuu hin qabdu jechuudha. Qormaata jechuun egaa jireenya keessatti bu'aa bayii garagaraa qaba. Qormaanni bu'aa bayii garagaraa qaba yeroon isiniin jedhu qormaanni gosa tokkoo miti. Jiruu keessatti kanneen biyya garagaraa jirtan, kanneen mana namaa hojjettan, akkasuma biyyoota garagaraa keessa jirtan jiruun biyya namaa hundinuu qormaata jechuudha. Jiruun biyya lafaa kun hunduu qormaata. Kan biyya namaa kun immoo qormaata. Akkasuma argatanii dhabuu, namoota nama jaallatan kaadamuu yookaan namoonni isin jaallattan, namoonni isin amanattan isin ganuu, akkasuma namoonni isin amaanaatti kennattan, namoonni isin boriif abdattan bakka isin abdattanii dhabamuu, abdii isin kutachiisuu yaaluu, wanti isin hojjettan milkaa'uu dhiisuu kun qormaata jireenyaati jechuudha. Yeroo kana jabaattanii bakka jirtanurraa kaatanii dudduubatti deebi'uudhaan ammallee hojii keessanitti jabaattanii hojjechuudhaan qormaata sana darbuun ni danda'ama.
inni dhumaaf inni shanaffaan isinitti hin dheeressu jireenya keessan keessatti yeroo kamiinuu abdii kutachuu osoo hin taane abdii horachuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu qormaata qoramtanii darbitan sanarraa barachuu akkasuma yeroo rakkoo keessaniif yeroo gaddaaf yeroo gammachuu keessan namoota adda baafachuun baay'ee murteessaadha. Qabxiin inni murteessaan asitti jira. Yeroo gammachuu keessanii namoota isinii wajjin sirbanuuf yeroo gadda keessanii namoota isinii wajjin boo'anu sirriitti adda baafachuun baay'ee murteessaadha. Isii kana sirriitti naa dhaggeeffadha. Yeroo gammachuu keessanii namoota baay'atanii isinii wajjin sirbanuuf yeroo gadda keessanii namoota isinii wajjin gaddanu adda baafachuun sirriitti baay'ee murteessaadhaan isiniin jedha. Gorsa koo guyyaa har'aa kanumaanaan isinii gabaabsa. Sambuusaa keenyallee marannee jirra. Aftira gaarii isiniif haa ta'u. Gorsa koo yeroo biraatiin ammoo kan walitti deebinuun nuu ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa. Isiniin jaalladhaa. I love you so much all of guys. Yeroo gaarii naa qabaadhaa isiniin jedha. Egaa akkas jedhee garuu maaltu jira seetan? Jiruu biyya lafaa kana keessatti namoonni yeroo baay'ee nama wajjin akkaataa itti jiraatamu namoota isin amanattanuu fi namoota isin garaa kooti jettanu yeroo baay'ee isin ganuu danda'an, yeroo baay'ee isin miidhuu danda'an. Akkasuma namoota isin yeroo baay'ee bakka guddaatti eegdantu isin ganee isin biraa deemuu danda'a. Kanaaf namoota wajjin jiraattanu namoota akkamii wajjin akka jiraattanu sirriitti hubachuun akkasuma amala namoota adda baafachuun namoota akkamii wajjin akka jiraattanu sirriitti qorattanii adda baafachuun barbaachisaadha. Maaltu jira seetan? Namoota karaa isinii wajjin hin xumurree wajjin yookaan imala isaanii hin xumurree wajjin imalan jalqabinii waan jedhamutu jira. Namoonni tokko tokko si wajjiniin xaba jalqabu garuu xaba sana hin xumuranu addaan kutanii ba'u. Si wajjiniin fiigicha jalqabu fiigicha sana hin xumuranu addaan kutanii ba'u. Si wajjiniin daldala jalqabu daldala sana hin xumuranu addaan kutanii ba'u. Si wajjiniin barnoota jalqabu barnoota sana hin jalqabanu addaan kutanii ta'u. Akkasuma wantoota garaagaraa si wajjin ni jalqabu yeroo isaan xumuranu garuu hin argitu jechuudha. Kanaaf namoota adda baafachuun sirriitti qorachuun akkaan barbaachisaadhaan isiniin jedhaa, isiniin jaalladhaa. Gorsi koo kana fakkaata. Egaa ilmi namaa wantoota garaagaraa irratti mudannoo qabaachuu danda'a. Ammas bakki nuti itti yeroo baay'ee miidhamnu maaltu jira seetan? Wantoota lamatti nama na'an. Wantoota lama maali? Namoonni tokko tokko haala keetii fi yookaan fuula keetii fi maqaa kee beeku malee akkaataa kee maalummaa kee sirriitti gadi fageenyaan osoo hin beekin akka biraatti si hubatu. Tokko kun rakkoodha. Lammaffaa jireenya isaanii dhiisaniiti jireenya kee keessa galuu barbaadu. Yeroon akkana siin jedhu jiruu isaanii osoo hin qajeelfatin jireenya kee keessa galanii jireenya isaanii dagatu. Gaafa sana maal ta'u jechuudha? Osoo hin beekamin jiruu isaanii dhiisanii jiruu namaa keessa galanii jiruu namaatiin jiraatu jechuudha. Jireenyi isaanii duwwaa yookaan ona jechuudha. Kanatu rakkoo fiduu danda'a. Inni dhumaa fi inni murteessaan immoo namoota kana hunda yeroo tokkotti namoota hunda gammachiisuun hin danda'amu. Ati yeroo tokkotti ilmoo 4 yoo qabaatte ilmaan si 4 gammachiisuu hin dandeessu. Maaliif jennaan ilmi namaa killee miti yookaan hanqaaquu miti. Akka cuuciitti kan indaaqqoon irra teessee falaffalte yookaan irra teessee cuucii baaftee miti. Ilmi namaa akkaataa rabbiin itti uumetti dhalate waan ta'eef ilmi namaa tartiiba itti dhalate kana waan qabuuf akkaataa ilmi namaa itti dhalatu kanatu rakkisaadha jechuudha. Kanaaf ilma namaa kana gammachiisuun bakka tokkotti hin danda'amu. Kanaaf ilma namaa hundan gammachiisa jettanii hin cinqaminaa, hin dhiphatinaan isiniin jedhaa. Rabbiin nu haa gammachiisu. I love you so much. Isiniin jaalladhaa. YouTube koo subscribe naa godhaa. Video kana like godhaa. Commentii jalatti barreessaa. Gorsa kanarraa waan argattan akkasuma commentii jalatti waan nu barreessuu yaaddan yoo qabaattan qeeqasa ta'u gorsa ta'u waan isinitti dhaga'ame. Yoo gammaddanis yoo isinitti hin tolles commentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Isinin jaalladhaa. Ramadana keenya Rabbi nurraa taqabbalu. Ana caalammoo Rabbiin guddaan isinaa jaallatu.
isina jaallatu, isina mararfatuun isiniin jedha. Love you so much. Love you all of guys. Salaamu alaikum.